Egaa Waaqayyo ergii Waaqayyo balleessaa qabu. Sababiin isaa waamichi isaa wal qixxeedha. Eessatti nu waame isa jedhuu fi Ibroota 4:16 yaa dubbifanne akkas jedha. Ibroota 16 lakkoofsa Ibroota 4:16 irratti waamicha hundumaaf godhe. Hundumtuu isatti akka dhiyaatu, hundumtuu akka intimeesii isaa wajjin qabaatu, hundumtuu akka isatti maxxanu lafa nu waameen dubbisaa akkas jedha. Ibroota 4:16 yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf kottaa ija jabinaan gara teessoo Waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti hin dhiyaanne. Maal argachuudhaaf? Araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf kottaa ija jabinaan gara teessoo Waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti hin dhiyaanne. Naamtii keenya jechuudha. Kanaaf asirratti yommuu ilaallu ayyaana isaa kennuudhaaf araara isaa keessatti namni ta'uuf waan barbaachise for any need waan ta'uuf Waaqayyo kottaa jedhee hunduma waame. Ittiin dabalaa achuma Ibroota 10 nadhattanii Ibroota 10 dubbisuun barbaada. Ibroota 10 lakkoofsa 22 irra jiranii barbaadu. Haa ta'u malee Ibroota 19 kaasee dubbisa. Maaliif gara Waaqayyootti dhiyaachuuf karaan argamuu isaa, gara Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf karaan argamuu isaa Waaqayyo karaa qopheesseera. Kanaaf nu waa gidduu kaa'ee kottaan garuu aksesii jira. Maayini aksesii isaa 19 kaasee dubbisan. Egaa yaa obboloota koo, Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluutti galuudhaaf ija jabina qabna. Iddoo isa caalaa qulqulluu inni suni Holy of Holies yookaan afaan Amaariffaatiin immoo Qiddista Qiddusaan yookaan iddoo isa keessa isa sadaffaa isa olaan iddoo taaboti taa'u, akka ammaatti immoo iddoo pireezensii isaa argama Waaqayyoo keessa galuudhaaf Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin maal arganne? Aaksesii arganne. Karaatu argame, karaa Yesuus Kiristoos. Duratti hin jiru, kakuu moofaa keessatti hin turre. Golgaatu dhowwa. Yeroo achi ol galanii Gentile koortiin jira. Gentile koortiin taanee immoo lafa luboonni duwwaan galan, warri faarfatan, leewwanni warra duwwaa galan, isa darbee immoo iddoo qulqulluu qulqullootaa isa manni jedhu kanaa luboota keessa namni tokko waggaa al tokkicha duwwaa lafa itti galu akkas ture. Kanaaf jamaadhaaf cufaa ture jechuudha. Amma garuu karaa dhiiga Yesuus Kiristoos banamuusaa, aksesiin argamuusaa, itti hiikuu danda'amuusaa nutti agarsiisa. Dabalee dubbisan. Lakkoofsa 20 inni foon isaatiin dhiiga isaatiin jedha gararraatti, amma immoo foon isaatiin karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu golgasaa keessa nuuf bane. Lubicha guddicha isa manni Waaqayyoo itti kenname qabna. Lubichi guddichi Yesuus Kiristoos. Kanaafis nuyi warra yaadni garaa isaanii hamminatti qulleeffamee dhagni isaaniis bishaan qulqulluudhaan dhiqamee taanee kottaa garaa dhugaadhaan amantii guutuudhaanis Waaqayyotti hin dhiyaanna. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaanne hin qabamnaadha. Kanaaf aksesiin kenname jechuudha. Dhiiga isaa, foon isaatiin Yesuus Kiristoos karaa itti Waaqayyotti hiikan, intimeetii Waaqayyo wajjin akkaataa itti wal argannuu fi karaan saaqame jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tokko itti dabala. Waa'ee karichaa akka hin irraanfanneef attamitti aksesii akka qabu Roomee 5 lakkoofsa 2 irra jira. Roomee 5 lakkoofsa 2 garuu Roomee 5 1 fi 2 dubbisa. Waaqayyo duratti qajeelaa ta'uu jedha.
Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taanee kottaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabna jedha. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taanee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabna. Karaa isa ayyaana isa amma mi'eeffachaa jirru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu argameera. Amantiidhaan dhiyaachuu arganneerra. Abdii ulfina Waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan hin himne. Kanaafi amma karaan banameera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amantiidhaan qajeelota taanedha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti maal qabna? Nagaa qabna. Waa'een nagaa baay'ee biyya lafaa keessatti kan boora'u baay'ee nagaa. Nagaan boraa. Yeroo tokko Robert namni jedhamu the first atomic bomb scientist hojjete fiizistiidha. Namni hojjete jechuun isaan gruuppiidhaan Manhattan Group jedhamu. Isaan keessa garuu beekamaan Robert nama jedhamu kana. Kanaaf Robertin interview gochuudhaaf congressional meeting yookaan warri kongresiidhaa waaman. Namni dhaga'ee beeku isa fuuldura waa'ee atomic bombii. Kanaaf waa'ee atomic bombii yommuu haasa'anii maalitti jedhu humna isaa erga mul'isee booddee kana akkamittiin difeensii gochuu danda'u hin danda'ama yookaan humna isaa kana busheessuu hin danda'ama jedhanii gaafatan. Warri isa gaafatu jechuudha. Kanaaf isa booddee hundumtuu callumaa jedhe dhaga'uudhaaf. Maaliif humna atomic bombii kan ittiin difeendii godhan duukaa ba'eera moo jedhanii gaafatan. Yeroo gaafatan maal jedhaa? Deebii yeroo kennu yes jedheetu peace jedha. Yoo peaceen jiraate duwwaa atomic bombiin hambisuu hin danda'a. Namoota gidduutti biyyoota gidduutti peaceen hin jiru taanaan wanta ittiin atomic bombii dhabamsiisan yookaan difeendi godhan hin jiru jedhee deebisee jedhama. Nagaa kanaaf barbaachisa. Nagaa Yesuus Kiristoos qaba. Nagaa sana barbaachisa. Nagaa Waaqarraa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Aksesii kanaaf qabna jechuudha. Maqaan isaa haa ulfaatu bara hamma bara baraatti. Amma gaagaraa dubbii Waaqayyoo keessaati sadarkaa sanan dafee isinitti yeroo qabnu keessatti sadarkaa Waaqayyootti hiikuudhaa walitti hiikina Waaqayyoo wajjin jechuudha akka hubannuuf jechuudha. Namootatu sadarkaa adda addaarra jira. Kakuu moofaa keessaa iddoo tokko, kakuu haaraa keessaa iddoo tokko naan isin agarsiisee har'aa hin gahu. Bakka isa caalatti agarsiisuu sababii hin danda'uuf. Amma saba Israa'el fudhadhaa. Saba Israa'el yommuu bara Gibxii ba'anii namni tokko hin geggeessa ture. Innis eenyu? Museen hin geggeessa ture. Museen fuudhee ergi dhufee booddee ji'a sadii ergi deemanii booddee tulluu tokkotti ba'an. Tulluu itti hiikama Waaqayyoo adda adda namaa baasu. Tulluu sana yommuu dhufanii Waaqayyoo isaan qopheessuutti ka'ee isaanitti argamuudhaaf ofiisaatti mul'isuudhaaf Waaqayyo akeeka qopheesse. Ba'uu boqonnaa 19 keessatti argama seenaan sana. Ba'uu boqonnaa 19 keessatti ilaaluu dandeessu. Kanaaf dura maalitti himaa? Sabni baay'een jamaan jechuudha. The crowd tulluu sana kan tunne itti dubbate Museen. Tulluu sanatti akka quba isaaniitti hin buufne akka ol hin baane itti dubbate. Kanaaf jamaan sun tullicha naanna'anii jiru malee tulluu irratti ol hin baane. Inni kun sadarkaa jalqabaati. Sadarkaan lammaffaan immoo namoota hamma ta'e gara tullichaatti ol fiduudha. Isaan kun immoo Aroon, Abiihuu nama jedhamu Ba'uu 24 keessatti arganna. Aroon, Naadaab, Abiihuu warra 70 filaman san amma immoo isaan dhufanii hamma ta'e dhufaniitu tullicha gajjallaa tullichaa hamma sana duwwaatti deemuu danda'u. Yeroo sanaa Waaqayyo ofiisaa itti mul'isee mee innaan dubbisee fayyadame fakkaata. Ba'uu lammaffaa sadarkaa lammaffaa kana kan dubbisaa. Ba'uu 24 seera Ba'uu qonnaa 24
Roobuu digdamii afur sagalii kaasee kan gadi ilaalu garuu digdamii afur lakkoofsa sagalii kaasee akkas jedha. Yommus Museen, Aroon, Naadaab, Abiihuu jaarsolii Israa'el keessaas namoota 70 ol hin ba'an gara tulluutti. Ol hin ba'an. Isaan Waaqa kan Israa'el in argani. Warra kun arganiif warra 70 Aroonii, Naadaabiin, Abiihuu dabalatee in argan. Miilla isaa jala wanta akka dhagaa saafiroos isa qulqullaa akka bantii Waaqaa tureedha. Kanaaf inni harka isaa gurguddoota saba Israa'el kanatti hin buufne. Isaan Waaqayyoon in argan achitti walii wajjin hin nyaatanii hin dhuganisidha. Isaan kun hamma ta'e gara tulluu Waaqa irratti argamutti ol dhufaniiru. Haa ta'u malee hamma dhumaatti na deemu. Isa booda kan jiru immoo nama Musee duukaa bu'u tokko agarra. Inni se'u Iyyaasuu sadarkaa sadaffaatti jechuudha. Sadarkaan jalqabaa warra baay'ee sanaa tullichatti hin bu'inaa jedhamanii isaanii. Sadarkaa lammaffaatti luboota warra akka Aroon, Abiihuu, Naadaab jaarsolii 70 san hamma ta'e dhufaniiru dhiqanii Waaqayyotti. Sadarkaa sadaffaatti namni Museen ol fudhatee ba'e gara tulluchaa irratti nama Iyyaasuu jedhamu isa booda isaaniif gaggeessaa ta'u jechuudha. Iyyaasuun dhufee ta'ee ba'uu 33:11 kiluu nuuf kenna, indikeeshinii nuuf kenna. Yommuu Museen lafa dunkaanaa sana keessatti hurriin Waaqayyoo dhufee namoonni balbala isa tokko isaanii dura dhaabbatanii sagadaniifitti ergi sagadii dhumee booddee namni achitti hafu nama kana Iyyaasuu duwwaa. Museen illee yeroo inni baay'ee galu Iyyaasuun achitti maxxanee achi tura jedhama. Kanaaf namni sadaffaan yookaan sadarkaa sadaffaatti Iyyaasuudha. Sadarkaa arfaffaatti inni ulfina Waaqayyoo argu, inni Waaqayyoon fuulaa fuulatti argu, face to face, mouth to mouth, as if friend is talking to friend. Akka namni hiriyyaa isaatti dubbatutti inni dubbataa ture eenyu? Musee. Bantii Waaqaatti hurrii sana keessatti kan argame halkan 40 guyyaa 40 hurrii sana keessa kan ture inni dhumaadha yookaan sadarkaan inni arfaffaan Museedha jechuudha. Kanaaf isaan kanarraati kan barru deemsi keenya, dedikeeshiniin keenya, koomitmentiin keenya, of kennuun keenya, abboomamuun keenya, ajajamuun keenya hammam Waaqayyottis sin'ee yookaan dhiyaannee akka jiraannuuf murteessaadha. Namoonni kun maal godhan? Museen maal godhe? Maaliif nama caalee? Waaqayyo maaliif isa waame? Museen nama gaariidha. Museen maa caalaa Waaqayyotti kan aane akka hiriyyaan fuulaa fuulatti nama wajjin haasa'u, akka namni afaanitti nama wajjin haasa'u akkasitti wajjin haasa'e. Museen innaa laallee yookaan jireenya Museedha. Gaaffii kana maaliif isa caalchisa akka hin jechuudha. Deebii akka argannuuf jechuudha. Ibroota keessatti waa'ee Musee gaashan kaameera kakuu haaraa keessatti boqonnaa 11 lakkoofsa 25 keessatti Museen kan inni godheef hammam Waaqayyotti akka of kenne, hammam Waaqayyo ofiisa dabarsee akka kenne, saba Waaqayyoo dabarsee akka kenne dubbataman dubbisaa 11 Ibroota 11:24 kaasee kan dubbisa. Yeroo Museen dhalatee abbaan isaa fi haati isaa mucicha akka nama gammachiisu waan arganiif amantiidhaan ji'a 3 isa dhoksan. Isaan ajaja mootichaa hin sodaan. Mootiin bara sanaadha ajjeesaa mootiin Gibxii haduu Ibroonni kan dhalan dhiira kan ta'e dhalate hunduu haduu yommuu jedhanii 11:24 kaasee yommuu jedhan abbaataa fi haati isaa abboommi mootichaa tun sodaatin jedha. Sababii itti gammadan mucaa isaaniitti hin dhossan jedha. Ji'a 3 hin dhossan.
Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fara'oon jedhamee waamamu hin fudhate. Akkasii hin dide amantiidhaan kan guddise ishee achitti guddate. Kanaafi maal amantiidhaan ilma intala Fara'oon jedhamee waamamu dide. Lakkoofsitti manfufaa yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduurra saba Waaqayyoo wajjin rakkina jiraachuu fo'ate har'as fo'annaan kanaaf jechuudha. Hammam karaa Waaqayyoo fo'achuun akka nu barbaachisu biyya lafaatti addaan baasuun akka nu barbaachisu kan namaatti addaan bu'uun kan nu barbaachisu inni amantiidhaan eeggamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii bahee isa ijaan hin arganne akka waan arguuttis yaada isaatti jabaate. Isa ijaan hin argamne akka waan arguutti jabaate. So he is so dedicated. Commitmentiin isaa guddaa. Waaqayyoon of kennuu isaa guddaa. Kanaaf Waaqayyo hin arga jechuudha. Commitmentii kee Waaqayyoon arga. Commitmentii keenya Waaqayyoon arga. Hammam akkamii isaaf inni taanu maqaa isaaf dolaannu hin arga. Kanaaf Museen rakkina qabu ilma mootii jedhamee waamuu danda'ama ture. Sababiin isaa waan hunda guutuudha. Barsiisa caalu barateera. Waan inni barbaachisu hundumaa argachuu danda'a. Haa ta'u malee he identified himself with the people of God. Ijoollee Waaqayyoo warra ta'anii wajjin isolate of godhee isaan wajjin jiraachuudhaaf isa cubbuun argamu sana hundumaa gate dhiise jechuudha. So he is so dedicated. Kanaaf relationship requires commitment. Qunnamtiin Waaqayyoo wajjin qabnu commitmentii gaafata. Abboomamuu gaafata. Dedicationii gaafata. Kanaaniif iddoo keenyaa lafa sila sadarkaa tokkoffaatti of baafna jechuudha. Sadarkaa gara Waaqayyoon arguutti warri sadarkaa lammaffaarra jiran Aroon, Naadaab, Abihuu warri 70 arganiiru mul'ata isaa. Haa ta'u malee quufanii namu booddee deebi'anii dhaqaniitu warqee hojjetanii waaqa kan biraa uummatan achitti namu. Gara Iyyaasuu dhufne immoo Iyyaasuunis akkas nama dedikeeshinii ta'e nama of kenne komitmentii isaa guddaa nama ta'e waan Waaqayyoof Musee jira deemee Musee irraa barachaa yeroo inni Museetti dubbatu ilaalaa yeroo duumessi dhufee uwwisu ilaalaa sababii tureef innis komitmentii isaa guddaa ture sadarkaa sadaffaatti ilaalama jechuudha. Egaa Museedhaa komitmentii isaa agarreerra kanaaf akkasitti itti jabaachuu danda'e. Kun egaa kakuu moofaa keessatti sadarkaa itti hiiqina yookaan walitti hiiqina afurii ilaalla jechuudha. Walitti hiiqina afurii. Amma immoo gara kakuu haaraatti ceena. Kakuu haaraatti yommuu ceenu ammas sadarkaan afaan kana agarra. Kakuu haaraa keessatti yaadattoota gooftaa Yesuus duukaa nama baay'eetu jira. Yaa duukaa. Isaan keessaa Yesuus Kiristoos al tokko nama 70 Luqaas 10:1 argama. Nama 70 fuudhee ergate jechuudha. Hamma ta'ee Yesuus Kiristoos hin hiiku jechuudha isaanii. Sadarkaa jalqabaa warra 70 sana. Inni lammaffaarra jiran warri lammaffaa warra 12 warra duuka buutota isaa jedhamu. Duuka buutota Yesuus Kiristoos sadarkaa lammaffaarra jiru. Yesuus duukaa deemu, Yesuus irraa baru, Yesuus wajjin nyaatu, Yesuus wajjin oolu sadarkaa lammaffaarra jiru. Isaan warra 12 sana keessaa warri sadii immoo caalaatti itti Yesuus Kiristoosin Phexros, Yohaannis, Yaaqoob yaadattoota tulluu sanarratti ol ba'ee ulfina isaa yommuu agarsiise warri kun sadan duukaa dhaqan. Akkasumas mana tokkotti yeroo dhukkubaaf kadhachuudhaaf yommuu dhaqetti isaan kun sadan ammas duukaa jiru. Kanaaf sadarkaa sadaffaa jiru isaan kun jechuudha. Eeyyuufaa Yaaqoob, Yohaannis fi Phexros isaan kun
sadaffaa itti hiiqina iddoo sadaffaa jiru. Inni dhumaa namni tokko nama laphee Yesuus irra ciisu jedhamu. He is close to his breast. Nama jedhamu nama jedhamu maqaan isaa Yohaannis. Yohaannis very close. Laphee isaatti yommuu miila dhiqaa sanatti isin keessaa Yohaannis 13 jedhu. Yohaannis 13 keessaati. Isin keessaa tokko dabarsee na kenna yommuu jedhu hundumtuu ana ta'a maal ta'a jedhaniitu maal jechuu isaati minuu gaafuutti jedhan Yohaannisiin. Sababiin isaa Yohaannis laphee Yesuus Kiristoos taanee kiristaanuu jaallata. Kanaafi hin gaafate Yesuus Kiristoos immoo addaan baasee fi isa yommuun wajjii keessa harka kophaa'u anaa wajjin kaa'uu inni dabarsee na kennaneetu itti mee innis isaan itti mee jechuudha. Kanaaf egaa intimeesiin Waaqayyoo wajjinidha. Kakuu moofaa keessatti, kakuu haaraa keessatti immoo warra kana. Yohaannis beektoota Yohaannis isa wangeela Yohaannis barreesse, mul'ata Yohaannis isa arge, Yohaannis 1, 2, 3 isa barreesse nama kana jechuudha. Nama waan jaalalaa barreesse baay'inaani. Wangeelli isaas adda kan ta'e nama kana. Namni kun komitmentii adda Yesuus Kiristoos wajjin qaba. Kanaaf ani isin har'agaa itti hiiqina Waaqayyoo wajjinidha kan nu murteessu nu jechuudha ofii keenya. Hammaman itti hiiqa hammaman isaa wajjin deema hammaman abboomamaa fi jecha isaa dubbii isaa fi hammaman Waaqayyoof piraayoritii kenna. Piraayoritiin barbaachisaadha Waaqayyoo fi isa barbaada isa jalqabaa barbaada. Maaliifi Maatiyos 6:33 irratti akka dubbiin Waaqayyoo jedhutti duraan dursaati Waaqayyoon mootummaa isaatti hidhadhaadha. Mootummaa isaatti qajeelummaa isaa barbaadutti hidhadhaadha. Inni kaan isiniif dabalama. Kanaaf warra kana hubate yeroo hundaa Waaqayyoof iddoo qabu. Mana isaanii keessatti iddoo qabu. Jireenya isaanii keessatti iddoo qabuuf jechuudha. Waaqayyoon warra iddoo qabaniif Waaqayyoos akkasuma iddoo qabaaf jechuudha. Akkuma Museedhaaf iddoo qabaate, akkuma Yohaannisiif iddoo qabaate, akkuma Iyyaasuuf iddoo qabaate warra hiikuuf Waaqayyoo iddoo qaba. Kanaaf eessa jira inni of gaafanna. Chaalenjii kan isin godhu eessa jirtu? Leevelii isa jalqabaati moo? Isa taanu moo? Isa sadaffaati moo? Sadarkaa arfaffaarra jirti. Kanaaf Waaqayyoon arguudhaaf Waaqayyoon ayyaana isaa fudhachuu araara isaa keessa ta'uudhaaf eebba Waaqayyoo argachuuf nagaa Waaqayyoo argachuutiif Waaqayyootti hiiku caalaa wanti jiru wanti goonu hin jiru. Kanaaf ofii keessan gaafadha tokkoon keenya ofii keenya gaafadha. Eessan jira deemsa kooti Waaqa kana wajjin. Iddoo jarri warra saba Israa'el sun jiran hin jira. Iddoo warri lubootaa sun jiran hin jira. Iddoo Iyyaasuun jiru hin jira. Iddoon Museen ni hafe jechuudha. Kanaaf iddoo keenya nuti murteessa sababii ta'eef iddicha ilaaluun guddisee barbaachisa jechuudha. Walitti hiiqina Waaqayyoo wajjinii maaltu murteessa? You are as close to God as you want to be. Hammam itti hiiqu akka barbaaddu situ murteessa. Harka kee keessa jira jechuudha. Waaqa kanatti waan illee isatti hiikuudhaan argama. Waan nu barbaachisu jireenya jechuudha. Kanaaf Waaqayyotti hiikuudhaaf murteeffadhaa. Waaqayyo wajjin ta'uudhaaf murteeffadhaa. Waaqayyo wajjin haasa'uudhaaf murteeffadhaa. Waaqayyo warra isa barbaaddatu maal godheedha? Itti ba'aa hin argama sababii ta'eef Waaqayyo gochaan isaa immoo akkasuma dinqiidha. Abboomamuufiidhaan eenyummaa Waaqayyoo bara. Yeroo abboomamu eenyummaa isaa bara. Isan jedhe yommuun abboomamu. Isan natti yeroo abboomamu. Isan dhagaye yommuun abboomamu yommuu godhu Waaqayyoo nan bara. Yohaannis kana dubbata ergaa isaa keessatti Yohaannis boqonnaa isa duraa boqonnaa 2:3 irratti Yohaannis isa duraa 2:3 irratti abboomamuufiin eenyummaa Waaqayyoo bara. Yoon abboomamtu ta'e eenyummaa isa barta.
yoo nabboomamtu ta'e garuu humna isaa baruu dandeessu, araara isaa baruu dandeessu, ayyaana isaa, gochaa isaa, eebba isaa, nagaa isaa baruu dandeessu. Yeroo waan inni jedhu abboomamtu Waaqayyoon barte. Nama gaafachuus hin barbaachisu, keessa keetti dhugaa isaa sii ibsa jechuudha. Inni kan biraan waamicha isaati. Kunoo ani balbalarra dhaabadhee balbalarra rukutaa Mul'ata 3:20 irratti namni sagalee koo dhaga'ee balbala bonaaf bane anuun nan lixa, isa wajjinis maaddiitti nan nyaadha, inni sana wajjin hin nyaata. Akkasitti barbaadda. Namni kan biraan kan beekamu Waaqayyoon barbaaddachuutti Daawiti. Faarsaa Daawit boqonnaa 24 lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Faarsaa Daawit boqonnaa 27 lakkoofsa 4 irratti ani Waaqayyoon waan tokkicha nan kadhadhaa, isas argachuu nan barbaada. Innis bara jireenya koo hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuu, gaarummaa Waaqayyo hojjetu ilaalu, mana qulqullummaa isaa keessattis isa wantan barbaadu jireenya koo keessa kanan gaafadhu jedha. To be in the presence of the Lord. Bakka argama Waaqayyo, mana isaa keessatti argama Waaqayyo, tempilii isaa keessatti argama. Kana radeebiin dubbisaa tokko ani Waaqayyo waan tokkicha nan kadhadha, isuma iyyuu kadhata. Isas argachuu nan barbaada, hin siqi. Innis bara jireenya koo hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuu, gaarummaa Waaqayyo hojjetu ilaalu, mana qulqullummaa isaa keessattis isa yaadachuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenya 8:17 Ermiyaas 29:3 isa kana nu mirkaneessu. Kanaaf Waaqayyoon barbaaddachuun haa cimu. Sadarkaa turreerraati saba sana keessaa baanee Waaqayyoon intimeesii Waaqayyo wajjinii keenya haa jabeeffannu. Yeroo sana eebbuus Waaqayyo, humna Waaqayyo, araara Waaqayyo, humni isaa kan inni geddaru arguu baruu dandeenya jechuudha. Waan nageenya Waaqayyo nuuf eebbisuuf nutti keenya argaa.